Hayyee yooyyaa akkam jirtu deebi'ee dhufee hin jiraa wal wajjiniin kan nuti irra ilaallu waa'ee tautoloojii fi kontraadikshiniiti. Mata duree guddaa what is tautology, what is contradiction. Contradiction jechuun tautoloojii jechuun maal jechuudha? Logical proposition keessatti isa kana wal wajjiniin ilaalla. What tautology and contradiction. Definition. Compound preposition is tautology. If it is true, it is always true, regardless of truth value of it is component preposition. Kana jechuun compound preposition in tokko tautology ta'uu fi dhugaa ta'uu qaba. Truth value isaa hundisaa dhugaa ta'uu qaba. Hundisaa. Kana yeroo jennu immoo component preposition in regarding ta'u isa keessa somni jiraachuu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf gaafa kana fu'annu P or negation of P gaafa truth table isaa jaallu P fi negation of P ni componentidha malee isaan true false keessa jiraachuu danda'a. Amma fakkeenyaaf keessa false haan nuti ilaallu haan isa kanaati truth value isa kanaatu true ta'uu qaba yeroo hundumaa tautology ta'uudhaaf malee P keessa true jiraachuu danda'a. Component of preposition ni truth value isa regarding godhuu jechuudha. Kanaafu always true ta'uu qaba tautology ta'uudhaaf. Contradictioniin immoo compound preposition always false regardless of component preposition. Contradictioniin inni kunis immoo faallasa kanaan always false ta'uu qaba. Maal ta'uudhaaf? Contradictionii ta'uuf. Component preposition isa regarding godhu. Fakkeenyaaf amma gaafa kana ilaallee P and negation of P. Kan nuti ilaallu truth value isa umarratti waa'ee kanaaf arganne malee P keenya keessa dhugaan jiraachuu danda'a. Maaliif? Component preposition waan ta'eef inni regarding ta'u. Kana adda baasuun baay'ee barbaachisaadha. Note preposition that is neither tautology nor contradiction is called contingent. Proposition in tokko contradictionis miti tautologis miti yoo ta'e contingent ta'a. True false yoo wal keessa dhufe akka kanaa ta'a jechuudha. Yoo hundisaa dhugaa dhufe tautologyidha. Yoo hundisaa soba dhufe immoo contradictionidha. Wal keessa yoo dhufe immoo neither noridha. Contingent ta'a jechuudha. Contingent ta'a. Example gaafa ilaallu more ifa ta'a. Suppose P is any preposition. Suppose P is any preposition. Consider the compound preposition. Kana consider goone ilaal. P or negation of P and the negation of P. P keenya qofaachee waan taateef possibly ishee true false mataa true false negation isaa ammoo negation isaa false true ta'a. Faallasa kanaa ta'a jechuudha. Kanaafuu gaafa P or negation of P walitti goonu true false or waan ta'eef true ta'a. False true ta'a. Gaafa indee isaa ilaallu immoo true false false ta'a. False true false ta'a. Kanaafuu paartii inni kun gaafa ilaallu lamaan isaa dhugaadha. Paartii inni lammataa immoo lamaan isaa soba. Inni lamaan isaa dhugaa ta'e kuni tautolojiidha. Inni lamaan isaa soba ta'e kun immoo contradictioniidha. Amma ifa ta'eeraa jedhee yaada. Maaliifi regardless of component proposition kan inni jedhe gararraatti warra kaneen ilaalu maali warri kuni achi keessa galuu hin danda'u. Maaliifi componentidha malee deebiisa dhumaasa gaafatamnu miti. Kanaafuu deebii dhumaan gaafatamnu yoo hundisaa dhugaa ta'e tautology, yoo hundisaa soba ta'e immoo prepositionii ta'a. Example ittaan itti daballa. B gaafa laallu for any preposition P and Q. Consider compound preposition P implies Q implies P. Let us make truth table. Truth table isa ilaala. Truth table isa kaachiseera waan ta'eef kana jechuun componentii sadii qabna. Componentii lama qabna. P fi Q qabna. Akkuma kanaan dura jaalaa turre true lama false lama
true false jennee ilaalla. Q implies P. Q isa jalqabaa kanatti implies yeroo goonu true implies true ta'a. Asii achi ilaalla waan ta'eef false implies true ta'a. True implies false immoo false ta'a. False implies false true ta'a. Paartii kan arganneerra. Amma immoo wanti nuti ilaaluu qabnu kan akka paartii tokkotti yookiin akka qaama tokkotti ilaalla. Simpilii tokkotti deebisneerra waan ta'eef deebii isaa arganneerra. Q implies P. Paartii kanaa fi paartii kanatu ilaalamaa jechuudha walitti. Asii achiisa. True implies true ta'a. True implies true ta'a. False implies false true ta'a. False implies true ta'a. Kanaafuu paartii kana guutummaasaa ilaalla. Hundi isaa maal ta'e true ta'e. Kanaafuu wanti kun maal ta'a jechuudha? Tautoloojii ta'a jechuudha. Tautoloojii. Hundi isaa true waan dhufeef. Paartii kana nugaa paartii isa uumaa ilaalla malee paartii isa hojiif akka nu mijatuuf adda baasne kanaafi hin ilaallu. Kun immoo component proposition waan ta'eef isaan sana immoo regardlessidha. Regarding goonuu jechuudha. Isaaniin regarding goonu. Amma tokko ifanuma ta'a jedhee yaada. Inni biraan immoo kana kenne adda baasii jedha. Kana gaafa ijaarru amma akkaataa ijaarsaa inni ilaallu deebii isa dhumaa ilaala. Deebii inni dhumaa kunooti. Amma deebii inni dhumaa false lama jira. Gara gadiitti waan dabarsee fi false lama immoo kunas jira. Kana jechuun inni dhumaasaa falseedha jechuudha hundisaayyuu. Inni dhumaa hundinuu false akka ta'e agarsiisa. Kanaafuu wantichi contradictionii ta'ee jechuudha. Contradictionii ta'e. Utuu wal keessa ufeera ta'ee lamaan saayyuu true false wal keessa ufeeratu ta'ee contradictionii akka inni ta'uu danda'u nutti agarsiisa. Eshi kanatti fufee waan inni dubbatu remark in truth table if preposition is tautology every line in the column has true. Yoo false ta'e yoo contradiction ta'e immoo false akka ta'u isuma ilaalaa turre columniinsa yoo true ta'e tautology yoo false ta'e immoo contradiction akka ta'u nutti agarsiisa. Remarking lammaffaa immoo two compound preposition P and Q are equivalent. Lamaansaa equivalent yoo ta'e compound preposition lama qabnaa. Lamaansaa immoo equivalentiin maal akka ta'e sila ilaalleerra. Equivalent yoo ta'e if and only if P by implication Q is tautology ta'a. Maal jechuudha? Compoundii lama proposition compoundii lama equivalentii taanaanii gaafa fuunee walitti by implicationii wal qabsiisnu hojii tokko malee maal ta'a jechuudha? Tautoloojii ta'a jechuudha. Wantichi lamaansaa equivalentii yoo ta'e kana jechuuni equivalentii ta'a jechuuni wal fakkaataa dhufaa jechuudha deebiinsa. Wanti wal fakkaataa dhufe immoo by implicationii gaafa wal qabsiifamu true ta'a. Icciitiinsaa kanuma. Lama equivalentii taanaan wal fakkaataadha. Wanta wal fakkaataa immoo gaafa by implicationii wal qabsiisnu true ufa. Kanaaf kirikirrii tokko malee falmii tokko malee tautoloojii ta'aa jechuudha. Kana sirriitti qabachuu qabdu qormaatarra sufuu danda'a. Eshi kanatti aansee exercise jira waan ta'eef exercise wal wajjiniin ilaalla jechuudha. Exercise wal wajjiniin ilaalla. Exercise jira waan ta'eef exercise wal wajjiniin ilaalla. Ifama exercise kana wal wajjiniin ilaalla.
maal jedha exercise for statement P and Q and are used truth table to show that each of the following pair of statement are logically equivalent ta'uu isaanii adda baasa. A irra isa jiru, B irra isa jiru, C irra D irra isa jiru, compoundii gamaaf gamana kaayee kenneera, equivalent ta'uu isaa adda baafna. Akkamiin adda baafna? Truth table isaa ijaarree adda baasna. Kanaafuu tartiibaan saffisaan ilaallaa jechuudha. Yoo danda'ame viidiyoo kanarratti gaaffii tokkoffaa kana xumuruu waan qabnuuf saffisaan ilaallaa. Akkaataa itti truth table kaachisanii ifa waan ta'eef deebii masaasa uumaa qofa daddafnee ilaalla. Deebii masaasa uumaa qofa daddafnee ilaalla. Eeshi eerra inni jiru akka kanaati. Eerra inni jiru P and Q bar implies P and P implies Q. Kun lamaan equivalentiif ta'uu isuu isaanii ilaalla. Equivalentiif ta'uu isaanii dura PQ goone achi deebisnee isaan mattuu keessa jiru P and Q kophaatti erga baasnee deebinee walitti finne compoundii goone. Inni kun immoo sila simplii waan ta'eef simpliidha qofaatti keewwan. Kanaafuu paartii kanaaf kana gaafa hojjennee finnu maal ta'ee akka kanaa ta'ee taa'e waan ta'eefi P and Q by implication P equivalent to P implies Q. Paartiin kun hundi isaa combination isa the same. True false true false true. Kanaafuu wal fakkaata waan ta'eef inni kun equivalentidha jenna. Maaliif wal qixxa waan ta'aniif equivalentidha jenna. B irra inni jiru xiqqoo ishee complexidha. Inni kun immoo P implies Q or R and negation of Q implies negation of P or R. Kanaafuu kophaatti adda baasnee ilaalla. P Q R komponentoota keenyaa achi deebee inni jiru Q or R negation kan qabu negation of P jira, negation of Q jira, negation of P or Q. Kophaatti baasnee hanga dhumaatti ijaarraa jechuudha. Umarratti gaafa ijaarree finnu akkaataan ijaarsa isaa ifa waan ta'eef baay'eerran turu. Combinationiin inni uumaa kun lamaan equivalentii ta'u. Falsiin iddoo tokko qofaa jira. Bakki inni kaan hundinuu tiruudha. Amma tiruu falsii isaati hiikaa qabatu hin taane wal fakkaachuu isaatu hiikaa qaba equivalentii keessatti. Wal fakkaachuu isaatu hiikaa qabaata waan ta'eef waan wal fakkaatee fi the same combination waan qabuu fi kolomeniin uumaa kun lamaanii kanaafuu equivalentii ta'uu jechuudha. Asumaanii yoo equivalentii ta'e kana lamaan itoo by implicationiti wal qabsiisne wantichi akka tautology ta'u rimaarkii isa lammaffaa keessatti inni ilaalle akka kanaa ta'a jechuudha. C irra inni jiru P or Q implies R and P implies Q and Q implies R. Kana lamaan gaafa ijaarru akkaataan ijaarsa isaa akkuma duraati compoundii simply irraa kaaneeti amma compoundii isaatti walitti finnee ijaarraa true ufee false true. Inni kun immoo iddeetti adda ta'e qaba. Combination isaa rawuu sadaffaa irratti inni jalqabaa true ufee inni lammataa false dhufe. Inni kaan hundinuu wal fakkaata. Kanaafuu tokkumatu faallessa waan ta'eef wanti kun does not equivalent wal qixxa ta'uu hin danda'a waan ta'eef inni irra jiru equivalent miti jechuudha. D irra inni jiru P implies Q or R and negation of R implies P implies Q. Hammattuutiini isa kanas gaafa ijaarru rawuu lammaffaa irratti inni jalqabaa falsii dhufe inni lammataa tiruu dhufe. Kanaafuu equivalentii cabeera waan ta'eef dirra inni jiru kuni ta'uu hin danda'u.
equivalentii miti jechuudha. E irra isa jiru gaafa ilaallu P implies Q or R and negation of R and P implies Q. Kanas gaafa ilaallu hundisaayyuu wal fakkaataa dhufe. Hundisaa wal fakkaataa waan dhufeefi deebiinsaa maal ta'aree deebiinsaa equivalentiidha. Jarreen kun lamaan isaaniiyyuu equivalentii ta'uu jechuudha. Equivalentii ta'u. Kanaafuu akka kanaatti adda baafachuu dandeenya. Equivalentiin maal akka ta'e adda baafachuu dandeenya. Tiruus teebilii isaa kaachifnee isanuu kenname sana lamaanii yoo inni orderii isaatiin wal fakkaata ta'e true false combination isaa equivalentii ta'a. Yoo gargar ta'e garuu equivalentii miti jenna. Exercise hafee yeroo biraatti fufnaa. Baay'ee isin jaalladha. Waan fayyadamtaniif galatooma. Share walii godhaa. Akkaataa barsiisuu irratti immoo yaadni yoo jiraate nuun ga'aa isiniin jenna. Yaadni keessanii moo akka nuti kana caalaa hojjennuuf baay'ee nu gargaara waan ta'eef yaada nuu kennuu hin dagatiinaa. Subscribe, share gochuus hin dagatiinaa. Namootaan ga'aa waliin ga'aa isiniin jenna. Guddaa galatooma.